akka argamnu sanu gargaareet waa'ee keenya karaa addaan galata addaan fo'ame dhiyeesneef. Amma qorannaa kenna yeroo kana fakkeenyi Kiristoos kenne irratti hundoofne waa'ee dhugaa waaqummaa bifa baay'ee salphaa ta'een bifa macaafa qulqulluu keessatti fakkeenyaan ibsameen wajjin ilaalleet hin jenne jechuudha. Kanaaf gara sitti duunseenin hin dura kadhannaadhaan jalqabneet hin jenna. Haaluma nu mijateen kadhaaf fuula waaqaatti ilbifanneet hin jenna hin kadhanna. Guddaas galateeffanna guddaas ulfeeffanna mootii keenya jaalala addaan nu jaalattee tokkocha ilma kee dabarsitee nuu kennuun jireenya keenya mirkaneessite. Kanaaf fuula kee dhufneerra ijoolleen kan kee samii irraa gara keenya midhachuun hafuura kee qulqulluu isa ilma kee ittiin dibdeen nu dibuun isa ilma kee guutteen ittiin nu guutuun fooliin ilma kee nurraa akka dha'u nu gargaaruun jaalala kan kee haa ta'u. Wadhaansoo ofii keenya wajjin qabnu mana keessaa alaa qabnu karaa addaan humna waraana samii ramaddee nu loluun jaalala kan kee haa ta'u. Kallatti makamiinuu miira keenya sekendii tokkoofillee akka ta'u akka hin dhageeffanne dubbii kee qofa dhageeffannee akkuma ilmi kee addunyaa mo'inullee immoo nu gargaar. Ammallee karaa dubbii kee gara keenya kottu maqaa gooftaa Kiristoos irratti kadhanna abbaa. Ameen. Tole, karaa addaatiin qorannaa keenya jalqabneet hin jenna. Inni jalqabaa akkuma jalqaba jechuuf yaale waa'ee waaqummaa wajjin wal qabatee fakkeenya Kiristoos kennee irratti hundoofnee waa ilaalleet hin jenna jechuudha. Fakkeenya macaafni qulqulluun kennee irratti hundoofnee ilaalleet hin jennaayu. Inni jalqabaa waa'ee ijaarsa gamoo wajjin wal qabatee ijaarsa manaa wajjin wal qabatee macaafni qulqulluun akkamitti kaa'ee waan jedhu akka ilaallu barbaadaayu. Kanaaf mee gara macaafa qulqulluutti deebinee waliin ilaalleet hin jenna. Isaayyaas boqonnaa 28 lakkoofsa 16 irratti waan kaa'e tokkotu jiraayu. Tsiyoon keessaa dhagaa kaayaa jedha Waaqayyo. Tsiyooniin keessa maal kaayaa? Dhagaa kaayaa jedha. Dhagaan kuni dhagaa amanamaa isa qoramee ilaallameet hin jedhee. Isa qoramee ilaallameet hin jedhee. Dhagaan kuni golee kan qajeelchullee hundeellee ka ta'ullee jechuudha. Hundeellee ka ta'ullee jechuudha. Mee ilaalla lakkoofsa 16 irraa walumaan akkana jedha lakkoofsa 16 irraa. Kanaaf dhagaa golee isa Tsiyoon keessa jiru jedha gubbaarra dubbisuu dandeettu. Kanaaf Waaqayyo gooftaan kunoo an dhagaa hundeedhaaf ta'u Tsiyoon keessa nan kaa'a jedha. Eenyutu jedhaara? Waaqayyo gooftaa. Isa hundumaa maal godhuudha? Danda'uudha. Waaqayyo gooftaan inni hundumaa danda'u Waaqayyo gooftaan kunoo an dhagaa hundeedhaaf ta'u Tsiyoon keessa nan kaa'a. Tokkoffaan qabadhaa. Hundee. Inni dhagaa qoramee ilaallamee isa gati jabeessa dhagaa isa golee qajeelchuudha jedha. Hundee amanamaadhas namni isatti amanu maal hin ta'u jedha irraafamu. Dhagaa kanatti namni amanu irraafamu. Dhagaan kun maali? Iddoo biraatti dhagaa jiraataa jedha. Iddoo biraatti dhagaa kana tokkoffaa Phexros bira dhaqnee ilaalleet hin jenne isin warra akka dhagaa jiraataatti gara dhagaa jiraataatti waamtan akka ta'e lafa kaa'eetiin jedhe. Tokkoffaa Phexros boqonnaa 1 lakkoofsa 5 irraa akkana jedhaayu. Kunis isin warra karaa amantii fayyina bara booddeetiin mul'achuuf qophaa'e ta'uu sanaaf humna Waaqayyoo eeggamtanii jirtaniin ta'a. Lakkoofsa 4 irraa okay. Mee lammaffaa Phexros bira dhaqnee waan tokko ilaalleet hin jenna. Eeshi. 5 irraa okay. Ammas dhama hundumaan dhama'aa jedheetiin jedha. Amantii irratti amantii qabdan gaarummaadhaan agarsiisaa jedhee guddinni amantii akkamitti akka guddamuu qabu. Eessatti amannee? Dhagaa kanatti amannee jechuudha. Dhagaa kanatti amannee dhagaa kanatti irratti guddataa ijaarsa manaa ijaaramaa levelii tokko tokkoon ol guddatee akka deemuu qabu argineet hin jenna. Asirraa yaadni tokko ka argineet hin jennu akka dhagaa gara dhagaa jiraataatti akka nu waamamneet hin jennu macaafni qulqulluun yeroo nuuf caqaseet hin jedhu argineet hin jenne jechuudha. Kanaaf dhagaan kun dhagaa maaliiti? Dhagaa hundeedhaaf ta'u. Dhagaa hundeef ta'u qofa miti. Dhagaa hundeef ta'u qofa miti. Dhagaa maal qajeelchuudha? Golee qajeelchuudha. Dhagaa golee qajeelchuudha. Namni dhagaa kanatti hirkateet hin jedhe maal hin ta'u jedhaa? Hiyyeella'u jedha. Namni dhagaa kanatti hirkateet hin jedhu hiyyeella'u jedha. Tokkoffaa Phexros boqonnaa 2 lakkoofsa 4 irraa ammoo jecha amma jenne kana
clearly arganneet hin jenne jechuudha. Tokkoffaa Phexros irratti ilaalneerra, lammaffaa Phexros irratti illee akka ijaaramuu qabnu, isarra ol guddataa akka deemuu qabnu ilaalleerra. Mee isa lammaffaa Phexros boqonnaa tokkoffaa Phexros boqonnaa 2:5 kan ilaalla. 5 irraa akkana jedha. Isin luboota qulqullummaa ta'uudhaaf aarsaa hafuuraa isa karaa Kiristoos Waaqayyo duratti fudhatamu dhiyeessuudhaaf akka dhagoota jiraatootti ijaarsa mana isaa hafuuraa sanaaf ta'aa jedha. Akka dhagaa jiraatootti. Gooftichi isin gara isaa dhuftan kun akka dhagaa jiraataati. Namoonni dhagaa sana hin tuffatan. Inni garuu Waaqayyo biratti fo'amaadha, gati qabeessas jedha. Dhagaan kun dhagaa maaliiti? Dhagaa jiraataadha jedha. Dhagaa jiraataadha. Dhagaa jiraataadha. Dhagaan kun dhagaa bu'uuraaf ta'uudha. Dhagaa golee qajeelchuudha. Dhagaa golee qajeelchuudha. Amma mana ijaarsa maaliiti jedha kuni? Ijaarsa mana hafuuraati. Dhagaa jiraata, dhagaan hundeef ta'u, dhagaan golee qajeelchu kan qoramee ilaallame gati jabeessi. Gara isaatti kan dhuftan jedha. Inni eenyuuni? Kiristoos Yesuus. Mee amma hundee laalla. Hundee laalla. Dhagaa golee qajeelchu. Hin laalla, hundee laalla, tumbiin laalla. Ijaarsa manaa tokko keessatti wantoonni kunniin waan baay'ee murteessaadha. Bees isa jedhamu, foundation isa jedhamu jechuudha. Hundee isa kaam dhagaa golee qajeelchu or kolonii gamaa gamanaa dhaabateet hin jedhu. Inni kun ammoo ijaarsa manni kun qajeelaa akka ta'e ittiin ilaalan tumbiidha jechuudha. Wantoonni kunniin ijaarsa manaa keessatti waan baay'ee murteessaadha. Kanniin macaafni qulqulluun Kiristiyoosii jedha. Kiristiyoosii jedha. Mee Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa meeqa 2:20 dhannee ilaalleet hin jenne. Tokkoffaa Qorontos 3:11 dubbifnee lammaffaa Efesoon biratti deebinaa. Tokkoffaa Qorontos 3:11 irraa akkana jedha. Isuma dur kaame sana malee omtuu hundee biraa kaa'uu hin danda'u jedha. Isuma dur kaame sana malee omtuun hundee biraa maal gochuu hin danda'u? Kaa'uu hin danda'u. Hundeen dur kaame sunis Yesuus Kiristiyoosii jedha. Yesuus Kiristoosii jedha. Amma hundeen kun Kiristoosii namni warqeedhaan, meetiidhaan, dhagaa gati jabeessaan yookiis mukaan yookiis citaadhaan hoffaadhaanis hundicha irratti maal godha jedha? Hin ijaaraa jedha. Ijaarsa manaati jechuudha amma kun. Hundichi kaame eenyuun Kiristoos beekamaadha. Garuu korrapshiniin dogongorri garaagaraa ijaarsa mana waan garaagaraatiin ijaaramu irratti hundaa'e jechuudha. Tokko tokko hoffaan irratti ijaara. Ibiddi dhagaa achi baasa. Tokko tokko mukaan irratti ijaara. Ibiddi ilaala hundumayyuu. Dhumarra gassitanii ilaaltan hundumaa hojiin adda addaayyuu maal ilaalama jedha? Ibiddaan ilaalama jedha. Sababni isaa hundee kanarra ijaaramuu kan danda'u amantii Yesuus Kiristoos kan qabu qofaadha jechuudha. Asirratti obsi qulqulloota warra seera Waaqayyoo eegan warri amantii Yesuus qaban. Amantii Yesuus jechuun maal jechuudha? Eenyuun amane inni? Abbaa isaa amane. Abbaa isaa amane. Akkamitti? Macaafa qulqulluu akkas jedha. Macaafa qulqulluu akkas jedha. Akkuma abboomee abbaa kootii eegu. Akkuma seera isaatti jaalala isaatti qabadhee jiraatu. Namni abboommota koo eegu jaalala kootti qabatee jiraata jedha. Abboomee abbaa isaa qajeelchee eega. Amantii abbaa isaa irraa qabu cimsee eeggateera Kiristoos. Nullee amantii Yesuusii kana kan nurraa barbaachisu jechuudha. Mul'anni boqonnaan 14:12 kan inni jedhu isa kana. Warri seera Waaqayyoo eegan amantii Yesuus warri qaban obsi isaanii asirratti jedhee kan inni kaameetiin jedhu isa kana jechuudha. Kanaaf dhagaan kun jira, kan qoramee ilaalame kun jira, dhagaan amanamaan kun jira. Hundinuu dhagaa kana irratti mana maal godheetiin jedha jechuudha. Ijaarateetiin jedha jechuudha. Mana ijaarateetiin jedha. Kanaaf ijaarsa namoonni mana waan garaagaraatiin ijaarantu dogongora amantii keessatti hadha uumameetiin jedhee amantii 1000 addunyaarra uumameef saba ta'e. Hundeen duuka buutota kan inni kaame farda adii qofa, fardi adiin Kiristiyoos Yesuus qofa, waldaa jalqabaa qulqulluu kan duuka buutotaati. Namoonni gara dhugaa kanaa gaafa dhufani waan garagaraa qabatanii dhufan. Doktoriinii mataa ofii qabatanii dhufan. Dadhabina mataa ofii qabatanii dhufan. Kanaaf hoffaan kun mukaan kun citaan jira. Amantii citaan ijaarame, amantii mukaan ijaarame, amantii sibiila garagaraatiin ijaarame. Dhagaa kanarratti hundaa'etu warqee adda baasuu wallaachisa jechuudha. Sababni isaa warqeen dhagaa kanarra ijaaruun aarsaa guddaa gaafata. Sababni isaa ibidda jira waan ta'eef namni ibidda hin jaalatu. Uma salpha fuudhee waliin gurguruu barbaada. Mana kanarra ijaarame bifa kana ijaarametu adda amantii garagaraatiif, doktoriinii garagaraatiif sababa ta'e jechuudha. So maaliin dhagaa kanarra ijaarsaa irra jedhu baay'ee barbaachisaa hubannaa addaa qabachuu qabna. Amma hundeen kaame kana hundee kanarratti ijaaramneetiin jenna jechuudha. Hundee kana ala kabira kaa'u hin jiru. Hundeen kaame inni Kiristoos Yesuus. Kabira Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 20 irraa akkana jedha. Hundee kanarratti ijaarsi ka jalqabe eenyu irraa jalqabe duuka buutota irraa jalqabe. Kanaaf amantiin inni dhugaa eenyurraa jalqabe Kiristoos ofii dhufee hundeessee achiin booda duuka buutota irraa jalqabe jechuudha. Kakuma ofii keessa amantiin dhugaan hin jiru jechuudha himi. Haga isaanii gali bifa dhaabbataatiin bifa sochii ta'e dhuunfaan personally haga waan isaan geggeesse personally dhuunfaan deemaa turaniitiin jedhan. Akka sabaatti godhee saba Israa'elii fudhateetiin jedhe. Akka sabaatti ta'e sabni amanamaa isaa ta'uu didee hin ganee
achiin booda yeroo araara isaaniif kennan dhaabate. Amma ammoo hafuuraan karaa gooftaa Kiristoos waldaan dhugaan dhaabatte adeemsa ofii itti fufteetti. Adeemsa kanarra Kiristoos dhagaa hundee gogaa dhaabeera. Dhagaa amanamaa ta'ee hundee kana kaa'eera. Namoonni ammoo citaan mukaan waan adda addaatiin irra hundaa'anii ka'aniif kiyyaa jedhu. Amantiin dhugaan ana, amantiin dhugaan sanii jedhu. Amantiin dhugaan warqeen isa dhagaarra ijaarame qofadha. So amantii duuka buutota irraa dhufe kana ilaallee hin jenne jechuudha. Kanaaf hundeen isaa Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 20 irratti ammoo akkana jedha. Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 20 irratti akkana jedha. Isin hundee ergamootaaf raajota irratti ijaaramtaniitu. Kiristoos Yesuus ofii isaatii dhagaa golee qajeelchuudha. Amma bartoonni isarra ijaaramaniiran. 12 leenjisee ragaa ijaaramuu isaanii hafuura ofii isaanii kenna. Cohesive. Waliin maxxanseetu hin jiru jechuudha. Tokkummaa isaanii. Yaa abba akkuma nu taane tokko taane isaanis tokko haa ta'aniif ulfina ati naaf kennite isaaniif kenneera kan jedhu san ulfina isaa sana immoo hafuura qulqulluu guyyaa 50ffaa irra dhangalaasuu mirkaneessee. By the way, hafuurri inni uduu isaa wajjin jiru wangeela Yohaannis boqonnaa 20-22 irratti of isaanii jedhellee hafuura qulqulluu. Hafuurri guyyaa Pheenxeqoositee kennamellee hafuuruma qulqulluu tokkocha isaan lachuu. Garuu tiifuu fi yandoo jechuudha. Tiifuuf bokka. Inni Kiristoos isaanii baafate sun tiifuun kun maaliif isaan gargaara? Tokko ta'anii akka isaan tokkummaan guyyaa 50 isaanii eeggatanii isaan godhu. Yoo rakkina guddaa keessa illee dhuma irratti dirqama tokko ta'anii kan fudhatan. Uduu tokko hin taane hin fudhannee. Fudhatanii tokko hin taane tokko ta'anii kan fudhatan waan ta'eef. Tokko isaan kan isaan godhe tiifu deebi'ee bokkaan isaanii raggarroobe jechuudha. Kun tokkummaa isaanii akka simmiintoon ijaarsa walitti hidhutti kan walii isaa hidhee tokko isaan taasise jechuudha. Tokkummaa qaamaa dhuun taane tokkummaa hafuuraa kan yaadaa kan isaaniif kenneetiin jedhu jechuudha. Kanaaf isarra ijaaraman duuka buutonni isinillee hundee isa irra ijaaramtanii jira. Hundee keessaa tuqaan baay'ee murteessaan maaliif? Amantii fi cuuphaa. Marqoos 16 irratti kan amane kan cuuphame ni fayya. Kan namanni garuu itti faradama. Kanaaf amantiin keenya akka duuka buutootaati. Cuuphaan keenya akka duuka buutootaati. Duuka buutonni akkamiin cuuphan? Cuuphaa irratti yoo deebine isa yeroo biraasuu dandeenya garuu understand. Maatiyoos 28:19 irratti Kiristoos hin jala ta'anii kan irraa baratan. Dhaqaa maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluutti cuuphaa kan isaan hin jedhe Kiristoos. Isaan immoo iddoo tokko kanaan hin cuupne maqaa gooftaa Kiristoos qofaan cuuphan. Sababni isaa cuuphaan Kiristoos jedheef kan isaa ittiin cuuphan maqaa gooftaa Kiristoos hin jedhe tokko waan ta'eef baay'ee falti tokko jecha. Maali? Yoo tokko hin taane wal faallessa jechuudha. Isarraa baratanii nu ammoo hundee isaanii irra hundoofneera. Dhagaa kana mana kanaaf golee qajeelchuun ni jenneera. Kiristoos nuufis isaaniifis dhagicha golee qajeelchu Kiristoos jechuudha. Kanaaf achirra ijaaramne hundeen isaa dhagaan golee qajeelchu isaa duuka buutoonni ijaarsa kana jalqabaniiru nu isarra ijaaramaa deemna jechuudha. Hundi keenyayyuu mana kana keessatti iddoo gallu qabna jechuudha. Iddoo gallu qabna jechuudha. Iddoo adda addaa kan itti seennee ijaaramnu qabna. Fakkeenyaaf mana tokkochaa oduu laalleet hin jenne fakkeenyaaf manni kun hundeen isaa kaa'ameera. Dhagaa golee qajeelchu ni jennu koloniin gamaa gamana kunniin taa'eera. Hundinuu taa'eera. Amma kana booda mana kana maal gochuutu barbaachisa jechuudha. Ijaaranii xumuruuf barbaachisa. Hundeen kun Kiristoos. Dhagaan golee qajeelchu kun Kiristoos. Duuka buutoonni isarra ijaaramaniiran. Aniifis namootu kanarra ijaaramaa deemna jechuudha. Maaltu ammoo tokko godha akka simmiintooti. Yoo leema tokko godha akka waliin maxxansu maal inni? Hafuura qulqulluu jechuudha. Hafuurri qulqulluun tokkummaa nu ittiin qabaannu ka jidduu kana galee tokko kan ittiin taanu jechuudha. Tokkummaa hafuuraa Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 3 irratti tokkummaa hafuuraa eeggachuuf dhamaa jedha. Kun waa'ee waaqummaati. Abbaan isa dhagaa golee qajeelchu kana dhaabe. Isa hundee kaa'eedha. Hundeen kaa'ame hoo Kiristoos asirratti duuka buutoonni ijaaraman. Wanti ittiin nu Kiristoosii wajjin tokko taanu. Wanti nu duuka buutota wajjin walii kenna wajjin tokko jettana hafuuraan jechuudha. Hafuuraan tokkummaan abbaa fi ilma gidduu jiru tokkummaa hafuuraa akkuma ta'e jechuudha. Kan amanu kana dhugaan barraa'eerullee isa kana. Tabiraa kana dabalee laallee hin jennu gamoon ijaarame kun kan inni qajeelaa ta'uu dhabuu isaa ittiin mirkanaa'u Ingiliffaan plan blind jedhama. Or tumbii isa jennudha jechuudha. Waa'ee tumbii macaafni qulqulluun akkana jedhaayu. Amoos boqonnaa 7 lakkoofsa 8 irratti dubbifachuu dandeettanii. Kanaan booda mana Israa'el tokkollee irra maal hin godhu jedha. Irra hin darbu. Tumbii kaaya. Tumbii mana Israa'el maal ittiin godhu? Ittiin qoree ilaalu kaaya. Tumbiin kun ijaarsi manaa qajeelaa ta'uu dhabuusaa kan ittiin madaaludha jechuudha. Kanaaf kiristaanummaan keenya qajeelaa isa samiin barbaaduuf hin barbaanne ta'uusaa kan ittiin mirkanaa'u eenyuun? Kiristoos Yesuusiin. Kanaafidha obsi qulqulloota asirratti amantii Yesuus kan qaban wanti jedheef jechuudha. Inni
yaa Amoos maal argitaa naan jedhe. Kanarratti tumbii nan argaa jedhee deebiseef. Gooftichi immoo ilaa tumbiin ittiin jal'inni saba koo Israa'el qoramee ilaallamu isaanitti nan qaba. An deebi'ee irra isaaniif maal hin godhu? Hin darbu. Irra deebi'ee isaaniif hin darbu. Ba'uu keessatti ergamaa koo fuuldura kan kee erga. Akka san gaddisiifneef of eeggadhu. Inni akka kee maal isin hin godhu jedha. Irra siif hin darbu kan jedhu barreera jechuudha. Kanaaf dhugaan waa'ee waaqummaa ijaarsa manaa wajjin wal fakkaatee kan jiru isa kanadha jechuudha. Isa kana jechuudha. Underline. Anis isinis ijaarsa mana kana keessatti iddoo qabna. Iddoo irratti ijaarsi mana keenyaa yookaan immoo guutummaan keenya ittiin mirkanaa'u jechuudha. Ittiin mirkanaa'u jechuudha. Kanaaf maal fakkaataa maal irra geenneerraa akkamitti ijaaramneerraa amala keenya samiin bifa kamiin ilaalaara gaafii aniifisin ofii kennaaf deebii deebisuu qabnudha jechuudha. Gaafii aniifisiniif ofii kennaaf deebii deebisuu qabnudha. Kanaaf waa'ee waaqummaa bifa kanaan ilaalla waa'ee ijaarsa manaa wajjin wal qabatee. Lammaffaa tuqaan lammaffaa waa'ee muka wajjin wal qabateeti. Kiristoos akkana jedhe. Kiristoos akkana jedhe. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 irratti. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 irratti yaada akkas jedhu qabatee hin jedhe jechuudha Kiristoos. Jirmi wayinii inni dhugaan anaa jedha. Jirmi wayinii inni dhugaan anaa. Jirmicha mukicha immoo kan eegee dhaabee eegu eenyu inni jedha. Abbaa kootii jedha. Interesting. Iskiriinii mul'ataa jedhee yaada. Yesuus mukichi wayinii inni dhugaan anaa. Mukicha immoo dhaabee kan eegu eenyu jedha. Abbaa kootii jedha. Mukicha dhaabee kan eegu eenyu abbaa kooti. Wajjinumaan ilaalleetiin jenna. Yesuus mukichi wayinii inni dhugaan ana. Mukicha dhaabee kan eegu immoo abbaa kooti. Okay. Amma muka isin mul'isa. Macaafni qulqulluun tole fakkeenyaaf mee muka kana laalla. Munni kuni jirma isaa muka kana dhaabee kan eegu eenyudha jedhaa? Abbaa kiyya jedhaa. Assum Kiristoos jirma kana. Aniifisin immoo damee isaati. Dameen muka kanatti jiraate ijaan godhannee maal ta'a jedha? Hin murama. Hin murama. Dameen muka kanatti jiraate ijaan godhanne maal ta'a? Hin murama. Hin murama. Dameen muka kanatti jiraate ija godhatu ammoo ija baay'ee akka godhatu maal ta'a jedha? Hin qeexxaamu. Kanaaf amma abbaan ka dhaabee eegu Kiristoos jirma kana aniifisin immoo damee kana maxxannee hojjenne ija godhanne Galaatiyaa boqonnaa 5 keessa kan jiru jechuudha. Ija hojii hafuuraa isa jedhu san. Ija hojii hafuuraa kan jiru. Kanaaf sisteemiin waaqummaa wajjin wal qabatu bifa simpil kana wal qabatu. By the way, waa'een waaqummaa akka namni koompileksii godhee wal keessa xaxuu miti. Akka salphatti qotee bulaallee akka galutti, nama hin barannellee akka galutti hiliir godheeti Kiristoos kan inni lafa kaayetiin jedhe. Kanaaf munni wayinii inni dhugaan anaa. Jirmi wayinii inni dhugaan anaa. Isin immoo maal kooti jedha? Damee kooti jedha. Damee kooti jedha. Kitaaba hafuuraa keessaa bifa baay'ee ta'e dhiyeessuu hin danda'ama garuu bifa hunduma keenya galuuf salphaatti akkasuma kaa'uuf murteessa. Dameen utuu anatti jiru ija hin godhanne hundinuu maal ta'a jedha? Hin murama. Hin mura. Damee isa ija godhatu garuu hundumaa garuu caalchisee akka inni godhatu hin qeexxaa jedha. Amaariffaan turning jedhama Ingiliffaan or magrez isa jennu san jechuudha. Burn. So 15 lakkoofsa irratti an muka wayinichaati. Isin immoo damoota isaati. Inni anatti qabatee jiraatu ani isatti jiraadhu isa ija baay'ee kan godhatu. Anatti gargar baatanii waan tokkollee gochuu hin dandeessan. Kanaaf jirmi Kiristoosi dameen anaa isinii hunduma kenna dameen jirmatti maxxanee dirqama ija godhachuu qaba. Yoo ija godhanne hin murama. Yoo ija godhanne hin murama. Kanaaf Kiristoos anaaf isiniif obboleessa kenna, abbaa kenna, waaqa kenna, waa hunda kenna. Sababni isaa jirmi irratti maxxanne isa waan ta'eef. Gargaarsi hundinuu karaa isaa qofa gara keenya dhufu. Nyaanni barbaachisu jireenyi damee jirma irratti hundaa'a. Ija godhachuun damee jirma irratti hundaa'a. Kanaaf ija hojii hafuuraa inni jedhamu kan godhamu damee irraa waan dhufu qofaan jechuudha. Kanaaf hafuurri qulqulluullee karaa inni fudhanne karaa ilma isaa qofa fudhanne jechuudha. Eenyuun irraa Waaqayyo abbaa irraa karaa ilma isaa fudhanneetiin jenne. Ilmi isaa hafuura ofii isaa irraa nuu kenne. Ergaa Yohaannis 1 boqonnaa 4 lakkoofsa 13. Abbaan hafuura ilma isaa nuu kenne. Galaatiyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 6. Kanaaf tokkummaan walii kenna wajjin waaqummaa wajjin qabnu kan ittiin mirkanaa'eetiin jedhu isa kana jechuudha. Kanaaf ijaarsa gamoo keessatti waaqummaa yookaan ijaarsa manaa keessatti waaqummaa muka dhaabbatee jedhu keessatti waaqummaa nama hundumaafuu bifa galuudha. Bifti kun egzaampilii namoonni fayyadaman miti. Kan namoonni fayyadaman miti.
exactly macaamni qulqulluun waan fayyadameera jechuudha. Jirmaaf damee kan walitti maxxansee godhu jireenya. Yoo jirmi jireenya hin qabaanne dameen jireenya hin qabu. Jireenyi ammoo Kiristoos waan ta'eef jireenya santu dameetti darbee ija akka inni godhatu jechuudha. Hiddaa mana keessatti immoo hundeedhaa fi dhagaa golee qajeelchu kan walitti maxxansee guutuu manaa godhu simmintoo yookaan immoo waa walitti isa qabsiisudha jechuudha. Inni sun maalidha? Tokkummaa hafuuraa. Kanaaf macaafni qulqulluun Qorontos irratti yeroo cufu jaalalli abbaa lammaffaa Qorontos boqonnaa 13 jaalalli abbaa kan nu jaallate ilma isaa kan nu kenne eenyudha waan ta'eef jaalala Waaqayyo abbaan nu jaallateedha. Jaalalli abbaa akkasumas immoo ayyaanni Kiristoos ayyaana jechuun waan namaaf hin malle namaa kennu jechuudha. Waan nuuf hin malle kan nu kenne kan nutti agarsiise eenyudha? Kiristoos Yesuusidha. Tokkummaa hafuura qulqulluu. Tokkummaa hafuura qulqulluu. Tokko kattiin taanu maalidhaan? Hafuura qulqulluudhaan. Kanaaf ergaa Yohaannis 1:1 irratti isa dhageenye isa argine isinitti hima. Tokkummaa nu wajjin akka qabaattaniif. Tokkummaan keenya abbaa wajjin ilma isaa Yesuus Kiristoos wajjin. Maaliin? Hafuura isaatiin hafuura nu kenne jechuudha. Kanaaf tokkummaa kana qabannee waa'ee waaqummaa bifa qajeelaa ta'e yoo nu banne bokkaa booddee illee fudhachuu hin dandeenyu, mallattaa'uu illee hin dandeenyu, kan ittiin mallatta'uun hafuura isaatiin jedha waan ta'eef, bokkaan booddee hafuura qulqulluu waan ta'eef hafuura yoo nu banne akkasuma namna jechuudha. Sababni isaa Kiristoos balbala dhaabadhee dhadhaara kan jiru nama biraatu dhadhaara yaanyu. Kiristoos hima dhadhaara. Keessa akka seenu Kiristoos hafuura isaatiin jechuudha. Another comforter kan jedhu Christ in another form. Yookaan ammoo Kiristoos karaa hafuura isaatiin gara keenya keessa akka inni dhufeetiin jedhu argineet hin jenne jechuudha. Waan biraatiin oduu hin taane jechuudha. Kanaaf hafuura ofii abbaan hafuura ofii isaa irraa ilma isaatii kenne ilmi isaa immoo hafuura ofii isaa irraa nu kenne. Wal'aansoo guddaa Greek Controversy page 477 paragraph 1. Abbaan hafuura ofii safara malee ilma isaatiif kenne ilmi isaa immoo hafuura ofii isaa irraa guutummaa isaa irraa qoodaneet hin jenne jechuudha. Bifa gabaabaa waaqummaa akkasitti hubadhaa. Kiristoos waaqummaa qabaa dhibbaan dhibba amma kana keessatti illee jechoota namoonni jedhan tokko. Kiristoos waaqaa miti jedhaara. Kiristoos dhibbaan dhibba waaqa. Abbaan ati waaqa jedheera. Ibroota 1:8 irratti. Garuu 9 irratti anu waaqa keeti jedhee. Mataan Kiristoos abbaa waan ta'eef. Abbaan waaqa Kiristoosii. Efesoon 1:17 irraallee kiliirri arguu dandeenya jechuudha. Kiristoos illee maal jedheeraan? Waaqa koo jedheeraan. Kiliir. Wangeela Yohaannis boqonnaa 20:17 mul'ata boqonnaa 3:12 irratti Yerusaalem ishee haaraa keessatti waa'ee Yerusaalem ishee haaraa yeroo dubbatu maqaa waaqayyoo kootii jedhee si afurra deebi'ee dubbata. Magaalaa waaqayyoo koo biraa dhuftu maqaa koo isaa haaraa isa irratti hin barreessa jedha. Kanaaf maqaan ijoollee isaa irratti barraa'an warra fayyaa irratti barraa'u maqaa abbaasaa maqaa isaa haaraa kan Yerusaalem ishee haaraa jechuudha. Kana jechuun achi jiraachuudhaaf hin malu jechuudha. Sababni isaa anatti amana abbaa kootti isa manaa waan jedheef. Aniif abbaan tokko waan jedheef. Garee biraan uumu. Aniif abbaan tokko jedhe. Kanaaf ijaarsa manaa keessatti inni dhaabee eegu jira. Hundeen godhee qajeelchu. Wanti hundi jira Kiristoos nu san maxxanneet hin jenne jechuudha. Tokkummaa kana keessatti jiraanneet hin jenna. Waaqummaa bifa kanaan hubadheet hin jedha. Moon ammoo waan itaan caalaa akka hubannu hunduma kee yoo nu gargaaru eebbifamaa. Kadhata godhannee xumurra. Gargaarsi jaalalaa nu gootee carraa yeroo nagaa kana fuula keetti argachuu sun laatteef galanni si haa ga'u. Amma safaa yeroo keenna ati moo nu wajjin ta'e ofii keenya dabarsee nu dhiisin feete kee raawwatu. Maqaa gooftaa Kiristoos irratti kadhannaa abbaa. Ameen. Ameen.